Fulate Rabate Niwae Yabane Uto Sidau Rabate Uto Sidau Rabate Iyo Nanjiru Najawi Cinanyate Haleluya Geraki Yagore Uto Sidau Rabate Uto Sidau Rabate Iyo Nanjiru Kadabine Sinanyate Haleluya Waaqayyo narraa ga'ee dhugaadha isaan beekame namni jedhe yoo jiraate illee akkasa Waaqayyo narraa Waaqayyo narraa fi bara rakkinaatti guyyaa dhiphinaatti laafarraa jaanarratti guraabarraa jaana Haleluya akka keessan kaasa Waaqayyo na wajjin jedha Ameen waa tokkoon dubbachuu barbaada Haleluya bara 2004 asirraan barachaa ture kutaa kudhanan barachaa ture iddoo kana jechuudha namoonni baay'een na beeku akka kana osoo hin taane dhugaa miila duwwaa si deemee jalatti marmaaraan ture beekoo akka amma lamtana jecha Yesuus gooftaadha eenyu bakka Yesuus gooftaadha jedha kutaa kudhan fudhadhee galee tananii guyyaa sanbataa gadi ba'ee goodaa taa'ee achi ga'ee galuu dadhabe. Dhufee cabee namni na rukunne gadi ba'ee goodaa taa'ee achi galuu dadhabe. Kanaan booddee ji'a gimbootii gara dhumaan. Amma gaafa maskaraliin dhufuuttani gadi ba'ee yaadni waan fakkaatu nagarre. Baay'ee dhibaman. Kanaan booda maatiin kiyya faasariin kiyya mana qaalluutti korma galchan yoo fayyisteedhanii. Yesus gooftaadha jedhe man. Yesus gooftaadha jedhe. Haleluya. Dhugaa bahuun hin dhagahu. Haleluya. Homaa ta'uu hin dandeenye marfee yoo xiqqaate marfee dhibbaa fi kudhan yoo waraannadhe. Sanaan booddee boonatti wayyaa'ee jallutti barnoota kiyyatti bukkee kudha fudhadhee bara 2009 fayyisaa lubbuu kiyyaa godhee Yesuus Kiristoos amanee 2010 qalqabarratti tajaajila eegalee ji'a lammaffaan qabame deebi'ee Yesuus gooftaadha. Achii kaasee obboleessi keenya faarfataa Taayyoo wajjin inni bakka tokko ciisaa turre inni na bira guyyaa amusii tajaajila deemee jimaata amusii galgala rafee jimaata ganama ka'uu dadhabe ammas tajaajila eegalee sanaan booddee waldaa araara Waaqayyoon fudhatanii deeman fayyuu dadhabe achitti illee Waaqayyoof galanni haa ta'u achii booda Phaawulos hospitaalii na galchanii achitti illee na yaalanii ta'uu dhinnaan abeet hospitaal kan jedhamutti riifeerii barreessan achittis ta'uu walumaa galatti hospitaala 5 riifeerii na barreessanii dhukkuba boodee dandeenye miilli kee dhukkuba tokko qabu nagaadha garuu maaf akka ta'e hin beeknu infekshinii ta'uu danda'a yookiis infekshinii marfee yookiis qorraa waan tokko ta'uu danda'a garuu hin beeknu naan jedhan. Kanaan booda namoonni baay'een gootu qabata deemanii fayyisaa waaqa kanaan dhiisi siin taane maazarii koo beektee kan taatee turte ani dhibamna adda butte maali kennaan siifuu homaan goone naan jette namatti dhugaa bahuu hin danda'u maali siifiyyuu homaan goone ergasii dhibamte naan jedhu Yesuus jira. Haleluya. Jennaani Kottu achi deemnaan lakki raammaa'ee tortoreen irraa jedhu boqootii miti lubbuu kooti kan Yesuus amanee jira. Namni namni lubbuu kooti kan Waaqayyo amane namni jedhu har'ayyuu nama baay'ee gale gidduu kana maal waan ta'e ikoonomiitti fayyaatti waan miidhame garuu Yesuus gooftaadha jedhan. Akkaataan mata naannoo waaqeffannaa faarfannaas jalqabe erga dhibamee jalqabe faarfannaas adda kunne nama waaqeffadha. Haleluya. Har'a galata Waaqayyo.
Lalu kamu tuh tadi cek sini gue juga apa gitu kesannya. Amin. Ule kawan teo tuh demo. Ini ada tuh demo yoti kade buya asal kita tuh beri nalo yang beto gak kene kan. Amin. Wah kayo tinggal garu. Otori jolle wanda berada Kristus bukan. Jolle itu komparsi satu otori samparsi itu demo sementora tuh be. Bahaya gak kene kan ini wakai warna garu galata itu kan ada be. Haleluya. Inti kata Yesus inti kata ini. Mira kenyang kare kabanu. Isa jala tampura sana marabu. Ya Allah warajana rati gerabadan. Wow. Haleluya. Wali saborang beka Ito adi na buti Najabot ko gala po na gesa Di na maramote Wali saborang beka Ito adi na buti Najabot ko gala po na gesa Apa? Harga
Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 2 irratti Qiiroosiin immoo ani si dura adeemee isa ol ka'e hundumaa gadi nan deebisa. Balbaloota sibiila boorrajjii irraa hojjetaman si fuulduraa nan urreessa. Haleluuyaa. Dubbilee waaqessi uumamoo na waaqeffadha namni jedhu inni ofirraa bu'ee dhugaa Waaqayyoof galata dhiyeessa namni jedhu in shubbisa ka Waaqayyoo waliin baata. Galma jedhaa fiigaasa. Amen. Jadi kita bisa. Ini casa. Ya. Coba sekali. Kita ini lewat lewat lewat. Amen. Insya.
Amantiin waan argamen beekne akka waan argameef fudhachuu dha.